qabu abiy ahmed Itoophiyaa taa'ee isinis tarkaanfiin isirratti fudhahu guje mootiin biyya tokko hagammaan tanaa mootummoonni Afrikaadhaa diktaatoroonni akkasaa waan akkanaa takkaa jedhaniin beekan. Maaltu abiy ahmed akka akkana jiru godhe isa dirqee as baasee waan counting down abiy ahmed guyyaa lakkaawwachaadhaa jira baqachuudhaaf fannifamuudhaaf rarraafamuudhaaf ajjeefamuudhaaf akkam baane arkeetti guyyaa lakkaawwachaadhaa jira jechummaan hundinuu yooniin je'ee gartee taate irraana oolchu taate ninja je'ee waan itti jiru fakkaate wanni ammaan tana abiy godhaadhaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf ajjecha hacaalurraa eegalee duraan akka itti fakkaate akkasii miti. Oromoon dila kana jabaattee dila na dura dhaabbattee falmattii ittiin fakkaanne. Garuu dhugaa jirtu uummanni Oromoodhaa arraas qabsoodhaaf qophii ta'uusaa mirga isaa falmachuudhaaf qophii ta'uusaa gaafa arku abiy ahmed jechoota kalee warri TPLF hin je'in jechoota warreen isa dura Oromoo gabroomse hin dubbatin as bahee maal je'e warra biyya keessaa qofaa miti ilmaan Oromoodhaa ka biyya alaa jirtanis if eeggannaa godhaadhaa ummata biyyaa nutti kakaasu jirtan biyya diigurraa qooda fudhachuu jirtan tarkaanfii barbaachisu biyya alattis isirratti fudhachuu ni dandeenya waancuu dubbatee dhaadatee jechuudha. Kun fayyummaadhaa miti. Kun fayyummaadhaa miti. Dhibbaa dhibbatti abiy ahmed maraatee jiraa yeroo jennu wanneen akkanaa kun ragaa. Abiy ahmed dhibbaa fi dhibbatti sammuun isaa fayyaa hin qabdu. Dhibbaa fi dhibbatti maraateeti jira. Abiy waan godhuu fi waan gadhiisu wallaaleeti jira. Jara keenya dhugaan jirtu as jirti. Qonna laaftuu seeteeti marashaa buttee fiidee jedhan sangartee. Abiy Oromoodhaan waliin beeku. Seenaa Oromoodhaan beeku. Seenaa mataa isaatu hin beeku. Waan godhuu fi waan dhiisu hin beeku. Abiy gaafa seenarraa haasa'u lakkii gurbaan kun seenaa Oromiyaadhaatii miti seenaa Jimma qe'eesaatuu qeetti dhalateetu hin beeku. Bakki dura nama fixuurraa eegale Jimma keessa qe'eetti dhalatee bashaasharraa eegale. Dura abiy bashaashatti Islaamaa fi Kiristaana walitti buusee wal nyaachise. Seenaan inni duubaa qabu hundinuu seenaa badaadha. Seenaa xuraawaadha. Seenaa maraatummaa kana garuu eega baadimmetti saahibuun isaa biraa du'anii maraatee amantii jijjiiree maatabattiidhaan samboodhaan abiy fayyaan qabu maraataan. Maraatummaa isaa he's proving every day. Guyyarraa guyyatti prove nu godhaadhaa jira. Guyyarraa fi guyyatti maraataadhaa sammuu fayyaan hin qabdu guyyarraa guyyatti nu himaadhaa jira. Angaruu tana hoolchiifte takadeeti. Ta'arraati ta'arra jedha. Akka Itoophiyaatti kaleedhaa. Tan arra jitun hizaa barna hoolchiifte. Warreen biyya alaatis isiniin qaqqabaa silaa beekadhaa akkasaati. Akka abiyyi nu sodaachisee Oromoo baaressee yaaboo abiy nuun dhiisu eesseef keenya. Eesaan dubbanni abiy yaaboo dhufee nu guuruudhaa ta'a. Laala sammuu ziqqaacii maraataa huccuu facaasee hogguu jennu abiy ahmed akkana. Abiy biyya keessaa arkiiloo keessaa gabbahee biyya sanuu bulchuu hin dandeenye. Oromiyaa keessa kana booda sossoo'uu hin danda'u. Nama arkiilootti waraana Eertiraadhaatiin marfamee taa'uutu immaa jira. Nama arkiiloo keessa waraana Eertiraadhaatiin marfamee sodaatee taa'u. Nama guyyaa Finfinnee keessaa yaa'iin kaatu baqatee imbaasii Ameerikaatiin na bulchaa jee ol seeneetu Oromoota diyaasporaa jiru yoo yaa'ii kana dhiisuu baattan yoo uummata walitti buusuu dhiisuu baattan bakka jirtanitti tarkaanfii isirratti fudhaa. Min ayinat fasaam nu bakkachu. የሰውዬ እብድ ነው ስንል አታምኑን። ጉርባን ኩን መራታ አቢይ ለአማራም
ለትግሬም ለጉራጌም ለኦሮሞም ለማንም አይሆንም። ጤነኛ አይደለም አብይ አህመድ፣ ጤነኛ አይደለም። የአእምሮ ችግር አለበት። አብይ አህመድ ቤተ መንግስት ውስጥ ራሱን በኤርትራ ወታደር ከቦ እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ መውጣት መግባት ሳይችል እንደ ሀገር መሪ መስሎ ዲያስፖራ ያላችሁትንም መጥቼ እርምጃ ወስድባቸዋለሁ ስል ምን ያህል እብድ እንደሆነ ይሄ ሰውዬ ወይ ምን ያህል ሞኝ እንደሆነ በቀላሉ ማት ይቻላል። ከሱ በፊት የነበሩት ቲፒኤልኤፎች እንደዚህ አላሉ። ባይሆን እነሱ ጤነኛ ነበሩ። ዲክታተሮች ናቸው፣ ግን ጤነኛ ነበሩ። አእምሯቸው ይሰራ ነበር። ይሄ እብድ በየቀኑ በየሰዓቱ ወጣ ይልና የማይሆን ነገር ተናግሮ የማይደርገው ኦሮሚያ ከሰበር አቢበር ገባው እንደው ጀረኸኝ በዱዋጅ ሱልቲ ነው ደገፈዳ የሚያዘው ሚሊተሪ እኮ የለውም። 30,000 ባለፈው ያስመረቀው የፌደራል ፖሊስ ካልሆነ በስተቀር እኮ ሚሊተሪ የለው። ሚሊተሪ ስለሌለው እኮ ነው ከኤርትራ አስገብቶ ዛሬ ቤተ መንግስት እየጠበቀ ያለው የኤርትራ ኮማንዶ እኮ ነው። የአብይ ዘበኞች እኮ የኤርትራ ኮማንዶዎች እኮ ናቸው። ያለ ምን ሆነ? እኮ እብደቱ ምንም ሳይቸገር ሀገሩን እኮ የሸጠ ባንዳ እኮ ነው አብይ አህመድ። ሀገሩን ያለ ምንም የሸጠ ባንዳ። ባይሆን ቲፒኤልኤፎች እኮ ሀገሩን አስከብረዋል። ከውጪ ከሌላ ሀገር ሚሊተሪ መጥቶ ቤተ መንግስቱን ከቦ እየጠበቀ አልነበረም። አብይ መራታ ሀፍቴን ቀብኔ ፉልዱረ ዋሂዱ በሌሱዳታ የሮዳን ሁደ ቀበኒ አከ ገዳፍት ኸራ ጉበት ረራሱ ባተ አብይ አህመድ ዮ አከ ገዳፍት ኸራ ጉበት ቀይሮ የአብይ አህመድ መጨረሻው ቀይሮ እጅ እንደሚገባ እኔ ምንም ጥርጥር የለኝም። ምንም ጥርጥር። የአማራና የኦሮሞ ህዝብ በታሪክ ተጣልቶ አያውቅም፣ ተዋግቶ አያውቅም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት ኮንፍሊክት ተፈጥሮ አያውቅም። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ሊያስመስል ለመጀመሪያ ጊዜ በአብይ ዘመን 34 መስጊድ ሲቃጠል that was the first time። በቲፒኤልኤፍ ዘመን አልሆነም፣ በደርግ አልሆነም፣ በኃይለ ሥላሴ አልሆነም። የሃይማኖት ግጭት ሊያስነሳ የብሔር ግጭት ሊያስነሳ ኦሮሞና አማራ የተጣላ አይነት ሊያስመስል። ኦሮሞ ከአማራ ጋር ችግር የለው፣ ከአማራው ማህበረሰብ ጋር ችግር የለው። አብሮ እየኖረ ነበር። አማራ ኦሮሚያ ውስጥ አለ፣ ችግር ደርሶበት አያውቅም። አሁን ሰሞኑ ስንሰማ ኦሮሚያ ውስጥ ባሉት ይሄንን ያደረገ ቀይሮ ነው ብለው ሊዘግቡ ዝግጅት ጨርሰዋል። ኦሮሚያ ውስጥ ያሉትን አማሮች ገለው ይሄን የገደለ ቀይሮ ነው፣ ጉራጌም ገለው የገደለ ቀይሮ ነው። እንግዲህ አስቡት፣ አንድ የሀገር መሪ ወረድ ብሎ የሚያስተዳድረውን ህዝብ ሲያጋጭ፣ ሃይማኖት ሲያጋጭ፣ ይሄ ሰውዬ ነው ወይስ እብድ ነው? ጠቅላላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ማወቅ አለበት። አማራውም፣ ኦሮሞውም፣ ጉራጌውም፣ ከምባታውም፣ ወላይታውም ሁሉም ይሄን ማወቅ አለበት። እየመራን ያለው እብድ፣ ጤና የሌለው፣ የሚናገረውን የማያቅ፣ ሀገሩን ያስደፈረ፣ ለማንም ለኦሮሞም ለአማራውም የማይሆን እብድ ሰውዬ ነው እየመራን ያለው። ዋን ከነ አከጋሪ ወሊማ አፋን አማራት እንድበነ ይሁን መለ ዋን ከነ ይሄ ሰውዬ ብዙ ጊዜ በኦሮምኛ ስለምናወራ ሌሎች ኢትዮጵያዊ ወንድሞቻችን ላይረዱ ይችላሉ። ወደፊት ለአማርኛ ተናጋሪዎችን በአማርኛ እናገራለን። ለምን? ስለ አብይ ኦሮሞ ነው፣ ከኦሮሞ ነው የወጣው፣ ግን ጤነኛ አይደለም፣ እብድ ነው። ይሄ ሰውዬ ለኦሮሞ አልሆነም፣ ለአማራው አይሆንም፣ ለጉራጌው፣ ለወላይታው፣ ለሁሉም፣ ለሶማሌው፣ ለብሔር ብሔረሰቦች አይሆንም። አብይ ሀገር እያፈረሰ ነው።
የኢትዮጵያ ወዳጅ መስሎ ኢትዮጵያን እየቀበረ ያለው አብይ አህመድ ራሱ ነው። ለኦሮሞ ያልሆነች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አትሆንም። የአብይ አካሄድ ኦሮሞን ገፍቶ ከኢትዮጵያ እያስወጣ ነው። ኢትዮጵያዊ አይደላችሁም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ መብት የላችሁም። የኦሮሞ መብት ኢትዮጵያ መገደል፣ መታሰር። ይሄ ከሆነ ኦሮሞን ከኢትዮጵያ እየገፋ ያለውና ኢትዮጵያ ኦሮሞ የሌለበት ኢትዮጵያ ደግሞ እንደማትኖር ይሄን እየሰራ ማን እንደሆነ ማወቅ አለበት። አዳነች አቢቤ እነ አብይ አህመድ ትናንትና እኮ የቲፒኤልኤፍ ቅጥ አጣቢዎች እኮ ነበሩ። አብይ አህመድ የመለስ ዜናዊ ተላላኪ እኮ ነበር። እሺ ጌታዬ፣ እሺ ጌታ እያለ ለመለስ ዜናዊ ለቲፒኤልኤፎች ተላላኪ እኮ ነበር። እነሱ እኮ ናቸው ያሳደጉት ያሰለጠኑት። ለነሱ በስራ የነበረው ዛሬ ስናገር አረጓ ሰው ኡመተ ኦሮሞ ዳቲፍ አመተ ሰዶም ከኒን ቀብሳው ኸይሰጀ አብይ አህመድ እሰት ኦሮሞ ዳ ቀብሶይተ ቤት አመት ሰዶም ገራዳፍ ቀብሶይተ ገራ ኸቲፍ ቀብሳዋት ቱርት ማቲ ቴቲፍ ቀብሳዋት ቱርት አመት ሰዶም ኦሮሞ ኢረtti ቀብሳዋዳ ቱርት ኦሮሞ ፊጡዳፍ ኦሮሞ ኢረtti ቀብሳዋዳ ቱርት አብይ አህመድ በረሰዶም ከኒን ኦሮሞ ዳፍ ቀብሳው ኸይሰት ድሬተ ምረት ኦሮሞ ዳፍ ቀብሶይተ መራታ ከናበር ወኒን አብይ ዋንጁን ቤው መራተ ሰሙን ቀብ ወኒን ጁ አብይ ድሬተ ምረት አመሰዶም ኦሮሞ ዳፍ ቀብሳይ ወሬጋ ኸም ኦሮሞ ዳፍ ከፈል ወኒ ነማ አርሱ ማሲ መንጉዶ ተኘ ተኡምሪ ሲዳ ቀብሶ ኦሮሞ ረት ፍቴ ወራ አመት ቶርባተ ሚጀ ሰደተ ሚፊጃ ኦሮሞ ዳፍ ዋጉዱን ደንደን ጫላ አብሉ ዋጉደጀ አብይ አመሰዶም ጉቱ አከ ቀብሶን ኦሮሞዳ ለፋን ካኔ ሃዮተ ኦሮሞዳ ቤቱት ኦሮሞዳ ወር ፈንሳዳ ቱሬ አብይ አህመድ ተኮፋል። የኪ አብይ አህመድ ኦሮሞ ይረደለገ የካ ጌታቸው አሰፋዳ ኦሮሞ ይረደለገ ገዲምቲ ወጂን ደለጋዳ ቱረን ጀሪ ሁለሜን ጃለን ቀብሶዳ ቱረን ወረ ወጂን ኦሮሞ ቶርቺ ጎዳዳ ቱ ኦሮሞ ኸይሳ ወረ አፋን ኦሮሞዳ ዱበቱ ኦሮሞ ኑፍ በሳሰ ጃኒ ኢፍት ቀበን ኬሳ አብይ ቲፒኤልኤፍ ብረት ነማ አመነማ ኢራ አቺ አኑ ቱሬቹ harkartu wada ቲፒኤልኤፍ ኦሮሞ ኬሳ ነምኒ አመነማን ወኒ አብይ ደፌ ቲፒኤልኤፍ ኬሰ ጉደቹ ደንደሄፍ ወኒ አብይ ደፌ ኢሳን ኬሰቲ አንጎርከቹ ደንደሄፍ አፋን ኦሮሞዳ ዱበቹ ዳፊ ኦሮሞ ዱአፍ ደበርሴ ኸኑ ኦሮሞ በሳሱ ኦሮሞ ራ ቄሰ ጉሩ ኦሮሞ ቶርች ጎዱዳኒ ኢሳን ብረት አመነማቴ ኦልከኡ ደንደ ከርሰሙ ቆዳ አክሮ ለፋኺ ሰሚንባል አረገሩ አቢ አደቤቲ በሮተ ሰዱሚን ኦሮሞ ዳፍ ቀብሳዋዳ ቱረ ኸይሰት ሀ ኦሶኒ ኦሮሞ ዳ ሚቲናን እንጂኒ ጋፋን አን ፕራይም ሚኒስተር ተው ኦሮሞ ዳ ሚቲናን ጃኒ yo khabiraat fi zakwettani lakke khabiraatin akkas injennu yo qabsaawonni keenya ka oromoon bar abiy nama isii qabsaawee fi nama isirratti qabsaawaa ture bar oromoon addaan beekti opdiyoon kalee diinaa wajjin dhaabbattee oromoo irratti qabsaawaadhaa ture opdiyoon kalee diinaa wajjin dhaabbatteeti oromoo cabsaatu arra oromoon wanni si dura dhaabbattee si jibbitee Jawhar Mohammed deeggartuuf waan biraatii miti وان جوهر سر بريدو في وخوان اتفقتها تيكون بريدو في مت وان جوهر لفرا اورومو داف دلغو في ار جوهر اوروميا خيستا ابافي ابت ديغر سقف اتوان اورومو غرغرا ترتيف وان اورومو فقا ترتيف اوروميا خيستا ديغر سنم تكودب ورا مالك ام بتنگت قامله نم تكوليو ندبدف كان سمبل كنيتون اورومو نما اساف قبساوي في نما إسرت قبساويس تولچه بخا جچودا ابو ابي احمد يا وك مال جنة تيمنا ابي كان ما انقلتو مراتا
nama ol koree muka jalatti muru nama ol koree muka jalatti ciqqaawu kachirraa guun qaale eessaan bu'aa gallaaleen gar ani guyyaan lakkaa'uudha jira Abiy Ahmediif guyyaadhaan lakkaa'uuf jira trust me Abiy ifiif ifkuchiisu ta'a yoo Abiy harka isaatiin iffannisee breaking news Abiy Ahmed kalee iffanniseeti arkamee yoon jenne caffee raammis maal jeenaan jaa namni baaragee lafaa ka'ee huccuu waraanaa haatee akka waraanni biyya biraa biyya weerratti akkata gurbaa maraataa fayyaan qabna gurbaa Itoophiyaa beeta mangistii keessaa sodaadhaa kan gadi hin baane diyaasporaa kana guutuu maasxanqeqeyaa dhufnee si qaqqabna jiru maraataan kun yooni Abiy Ahmed breaking news iffanniseeti beeta mangisteeti ifrarraasee qaccee isaatiin fannifamee arkamee jedhanii zinash mudhii hidhattee waynee jechuu baatte caffee raammis kijibaa we fight to the end Abiy Ahmed Oromoon ani Abiy kun waan takka Oromoodhaaf waan gaarii godheen jaa waan gaarii inni godhe maal beektanii hin dhoyfan diinummaa isaa ifatti nuu mul'ise thank you so much silaa gartee uummata Oromoodhaa kana fitti qabee zigaalee suuta je'ee gaafii Oromoodhaatiis xiqqoorraa deebisaadhaa fakkeeffate silaa uummanni keenya amata dhibbaaf dagameeti gabroom garuu gowwaadha maraata waadho sun beeku as beetuma diinummaa dhugaatan Oromoodhaaf qabu san lafa nuuf kaayee jechuudha Abiy Ahmed diinummaa dhugaa san lafa nuuf kaayee kanaaf galata qabdi narraahis Oromorraahis seenaa keessattis gowwummaadhaan maraatummaadhaan waan godhuudhaaf deemtu icciitii ta'e qabachuu dadhabuu keetiif seenaa gubbattis galata qabaachuudhaaf teessa galata guddaa qabaachuudhaaf teessa tana garuu Oromoodhaaf yaaddeetii miti maraatuudhaan goote wallaalummaadhaan goote silaa xiqqoo Oromoo fi qabdee uummanni Oromoodhaa uummata garaa qulqulluudhaati uummata nama amanuu uummata OPDO ama 27 isa bitte amanee ilmaan abbaa gadaadhaa jeen uummanni Oromoodhaa hanga takka gaarii silaa xiqqoo Oromoo fi qabdee ama 50 umrii ta'e jiraachuudhaaf teessu silaa biyyisan ni bitte garuu maraataadha haa gowwaadha waan qabattuun beektu haa kanaaf maraataa siin jenna maraataa ol koree muka jalatti ciqqaawuu wanni siin jennuuf kan Abiy Ahmed si galeera arra deengadda Facebook kobata deengadda torbaan kute gaafa caalu jisee tasbee Facebook kobata warra Facebook irraa abjuun Facebook idhaa galman geessu jeetu Facebook kobata deengadda milala Prime Ministeri biyya tokko akka Facebookiin TPLF garagalchinin beektu Abiy akka Facebookiin si hudduu mallas dhiqu si hudduu azeeb dhiqu bilisa sibaaf hin beektu kushiinaa azeeb masfiin dalawuu keessaa sibaaf siifi zinnaashis Abiy Ahmed siifi zinnaashis kushiinaa azeeb masfiin keessaa huccuu diree haattee shiita haattee sichi waa xalagu achi keessaa qeeroon Facebookiidhaa fi harka duwwaa akka dhaabbattee bilisa baafte arra Facebookii waa takka illee nun gootanii takka Facebook irraa bu'aa ammoo noo deemeeti warra diyaasporaatis dhufnee isin qaqqabnaa kana booda if eeggadhaa warreen diyaasporaa teessanii beekadhaa salfii itti baane kana wanni torbaan kun dalagame waan hizaabarra ajaa'ibaati keessattuu ijoolleen Oromoonni Minisootaadhaa wanni isin dalaydan seenaa keessatti waan ajaa'ibaatu hojjette Minisootaan kuni dippiloomaasii Abiy biyya alaatii wajjin qabu addaan muri kan amana arra miidiyaaleen addunyaadhaan hundi dhugaa Oromoo dubbachaadhaa jira miidiyaan gurguddaan addunyaan qabdu hundinuu dhugaa Oromoodhaa dubbachaadhaa jira kun eenyuun dhiibbaa diyaasporaan ala kanaa godhaadhaa jiruutu miidiyaadhaas kaasaadhaa jira wanni diyaasporaan godhaadhaa jiru kun waan laafaadhaa miti
wanni karaa miidiyaatiin karaa hiriira ba'uudhaatiin aariin uummata keenya diyaasporaadhaa diplomaasii Abiy Ahmed addunyaarraa murtee jirti. Murtee Abiy kana booda Ameerikan raayis Awurooppaan raayis gargaarsa sumuunii takka argachuun ta'u. Sumuunii takka. Itoophiyaan jireenyisii bakka irratti hundaa'u gargaarsa. Biyya keessaa Oromoon kana booda gibira sumuunii takka mootummaa tanaa kafaluun teessu. Gaara galtee dhumti malee. Dalaga dhaabdi malee Oromoon kana booda biyya keessis dalaydee mootummaa tanaaf gibira sumuunii takka kafaluudhaaf hin teessu. Internet kunaa gadhiifamu. Hariiroon keenya alaatii fi biyya keessaa walitti hidhameeti akkuma kalee wajjiin hojjannee wal amannee wal abdannee alaa fi keessaan. Nuti warri alaa miidiyaa kana kan dhaabne goonee warra biyyaa dhumuuf sagalee taanee warri biyyaa garuu harka qullaa ol beekana je'ee qawween dhawmaadhaa TPLF kaafnetti Abiy Ahmed atiis akka ka'uudhaaf teessu akkaan beekutti hin beeku. Feetu dhaadachaadhaa ol bar Abiy Gadaafiin bar hanga zaa'aa maayyiidhaa itti ajjeefamutti dhaadachaadhaa ture. Don't forget that. Gadaafiin hanga zaa'aa irraa maayyiidhaa to the last minute actually. Dhaadachaadhaa. Nahanu jecha irraa maayyiidhaa kan Gadaafiitti yaadadha. Nahanu maal jedhisa? Dhaadachaadhaati boodarra karaa gubbatti ijoolleen mataa gubbaa jettee qawwee fuulin lakkooyte jechuudha. Akka sanetti karaa gubbatti mataa gubbaa jettanii qawwee isin lakkaa'anii jechuudha. Gadaafii. You forgot that? Ummanni dhugaa qabu dhugaadhaaf falmatu if duuban deebi'u no matter what. Haga yoom waraana hulaa Oromoo hundarra gubbaa keessee hanga yoom ati waraana Eertiraatiin beetam keessatti if marsitee hanga yoom jiraattee Abiy Ahmed nama rifachiifta. Baqaam tasaazinaal. Hanga yoom? For how long? Ummanni Oromoodhaa Abiy mataa gadi hin qabatu. Wani dhufaa du'anii? Du'a. Warri ka Hacaaluu Hundeessaadhaa qaqqaaliin kunuu du'anii jiran. Du'a isaan du'an Oromoon du'uudhaaf qophii. Hidhaa yoo Oromootu hidhaa so'ataadhaa Joowar Mahammad Islaa ija Oromoodhaa hidhameeti achi jira. Oromoon Oromiyaa guutuudhaa qeeroon Joowarii wajjiin hidhamuudhaaf qophii. Joowarii wajjiin hidhamuudhaaf bakka Joowar dhaqe san dhaquudhaaf Oromoon irraa gammadaa hidhamti. Si baqattu. Waraana kan hin baqattu. Ni hidhamnaa Oromoon sodaa dhiiftee jirti Abiy Ahmed. Joowar Mahammad duraan si hidhaatu. Yoo Oromoodha hiireettan mana hidhaa san nuu bal'isaadhaa akka gartee miliyoona 50 nuu fuudhu mana hidhaadhaa nuuf bal'isaadhaa gammadaa seennaa. Yes. Yoo ajjechaadhaa Oromoo miliyoona 50 ajjeeftee bulchita Abiy Ahmed. Miliyoona 50 du'aaf qophiidha alaa fi keessaayis. Barbaachifnaan bar ala kanaa gallee duuna Abiy Ahmed. Maybe you don't know. Oromoon ala kanaa galleeti booleenii miti baaleen galuuteen. Yoo barbaachise ala kanaa galleeti boolee miti baaleen galuudhaaf ta'e. And we can do that. Ummata murate, ummata akka Oromoodhaa kanatti murate Abiy gabroomsuu hin dandeessu. You are dreaming. We are not dreaming. Siitu abjuu keessa jira bar Abiy Ahmed. Siitu bar manaama jira nuu miti. Nuti bar warra bar rakkoo dhuftuun daafu qopheesse. Look at Joowar Mahammad. Silaa doofaa ta'uu baatte. Silaa maraataa ta'uu baatte. Joowar Mahammad hidhamuudhaaf qophiin duudhaaf qophiin himini ni godhee arra mana hidhaadhaa jira. Qabsoo Oromoodhaa duuba deeftee not for a second. Doofummaa ta'e uummata Itoophiyaa agarsiifte. Maraatummaa ta'e Oromoo agarsiifte malee Joowar Mahammad hidhuun ummata Oromoodhaa sakandii takka if duuban deebifne sakandii takka hoggana qabsoo Oromoodhaa hin irribu. Arra hogganoota OLF hiite Joowar Mahammad hiite qeeroo keessaa kan maallaqaan biteette garuu nothing changed. Ummanni Oromoodhaa if duuban deebine daranuutu
Oromoon aartee akkasi nyaattu godhaa jirti. No one can stop. Ara keessa kotteetti. Ala kana dippiloomaasii sirraa jettee wanni hundi sirraa haftee Abiy Ahmed ati beeta achi keessaa gabbuu hin teessu. Beeta mangistii san keessaa gabbahuudhaaf hin teessu. I don't think so. Achi keessaa gabbahuudhaaf hin teessu. Achumatti fanniftee duudhaa teessu. Harka keetiin. Reefa keetti achi keessaa gabbuunee karaa gubbaa piyaasaa gubbaa akka tartiibu ta'e. Qeeroon Oromoodhaa injifannoodhaan galtee. Yes. Karaan tokko karaan biyya alaatis gabbahuudhaan teessu. Kana booda biyya alaatis Ameerikaadhaan dhufa Abiy. Don't even dream. Awurooppaan achi bahaa qeeroon Awurooppaatis wareegamuudhaaf qophii. Oromoon alaa fi keessatti maalummaa ifiitiif kabajaa ifi godhuudhaaf duudhaaf qophii. Akkuma kabiyya keessaa wareegamu kabiyya alaatis wareegamuudhaaf qophii. Alaayis bakka hin qabdu, karaan qabdu Abiy. Bakka itti baqattullee hin qabdu. Arooraa Koloraadollee kan jaartiin ta'e baqattee nyaachaa turte. There is no way now. Nama harka ifiitiin kabajaa ifirraa fuudhee, if xiqqeessee, maraatummaa isaa dachii fi samiin beektee, nama akka Abiy Ahmed takka harka hin beekan takka. Maraataan if galafat. If galafat. It's not about Abiy must go. We can kick you out. Qeeroo Oromoodhaa afaan qofaa miti. Qeeroo hojiidhaan garsiifte immoo dura. Uummanni Oromoodhaa akka mo'atu bara. Arkee jira. Mo'atee jira. Uummata dheengadda amal lama dura taankiidhaa fi xayyaara mo'atee ati irraan tarasii maraataan guyyaa lamatti waraana Eertiraadhaa yaammatee ifiin marsu kun. Si maraataan Isaayyaasiif salaatu. Si maraataan halkan manguddoo ergachaadhaa guyyaa dhaadatu. Si sammuun fayyaas hin qabne. Nama akka ijoollee siin hin jenne nama guddaadha. Akka wallaal hin jenne baradheetta. Nama manguddoo ergatee manguddoo dhabdee deebiteen lakkee manguddoon erganne isaa turatti ergatee nama ajjeesee imagine look nama ajjeesee Hacaaluu Hundeessaadhaa ajjeeseeti dhaadannoo isaa mukaan dhaabaaf jee maqaa Amaaraatiin afaan Amaaraatiin gubbaa katabee suni that was insult. Hacaaluudhaaf arraba. Hacaaluu Hundeessaa arrabte. Hacaaluu Hundeessaadhaa maalummaa isaatiif qabsaa'aadhaa afaan Oromoodhaa guddisuudhaaf aadaa Oromoodhaa guddisuudhaaf falmachaadhaa. Ati garuu doofaan maraataan doofaa waan arra godhe burumbein. Doofaa mana isaa bulchuu hin dandeenye. Doofaa qaama cuuqaateetu as bahu. Ha sammuun qabne sammuun duwwaadhaa. Empty. Dhayxeeti qubee doggoraatiin maqaa katabdee cireessa. Maqaa Hacaaluudhaaf katabdee cireessa. Maraatuun ta'e si galaafachuudhaaf teessa. Karaa biraatiin warreen afaan Oromoodhaa hin dhageenyeef afaan Amaaraatiin kana booda dippiloomaasii uummata keenyaaf ta'uudha qabnaa. Extreme deemuu qabnu. Wanni opinion nama barbaaddu akka Oromoodhaa fi Amaara sabummaadhaan waliin buusuu barbaadaa jiran. Dookumantarii dalagaa jiran. ወደፊት ኦሮምኛ ለማትሰሙ አማርኛ ተናጋሪዎች ወጣ ያለን አንዳንዴ ይናገራል። ለምን ዛሬ ኦሮሚያ ውስጥ የአብይ መንግስት ዶኩመንተሪ እየሰራ ነው። አማራና ኦሮሞ የተጋጨ አስመስሎ አማራ ኦሮሞን የገደለ ወይ ኦሮሞ አማራን የገደለ አስመስሎ ዶኩመንተሪ ሰርተው ይሄን ህዝብ ሊያጋጩ ደፋ ቀና እያሉ ነው። ስለዚህ ወደፊት አንዳንዴ ወጣ ብለን በአማርኛ መናገር እንዳለብን ይገበኛል። ብዙ ኮሜንቶችን አያለው። ኦሮሚያ የብሔር ብሔረሰቦች ናት። ወደ 7 ሚሊዮን የሚሆን አማራ ኦሮሚያ ውስጥ አለ።
ከኦሮሞ ጋር ያለው አማራ ዛሬ አይደለም ወደ ኦሮሚያ ሙቭ ያደረገው for years ለብዙ ጊዜ ኦሮሚያ ውስጥ በሰላም ሰላማዊ ጎረቤት እየሆኑ ሆነው አብረው እየበሉ እየጠጡ አብረው ኖረዋል። ይሄ የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ጠላት እንዳልሆነ ያሳያል። የኦሮሞ ህዝብ ከትግሬው ጋር ጠላት አይደለም፣ ከወላይታው ጋር ከጉራጌው ጋር ጠላት አይደለም። ግን የአብይ መንግስት ኦሮሞ ሌላውን ብሔር ብሔረሰብ እንደማይፈልግና እንደሚገል አስመስሎ ዶክመንተሪ እየሰሩ ነው። በሚዲያቸው ጠብቁ። ቀይሮን ጥላሸት ለመቀባት አማራን ገለው ይሄ ሰውዬ አማራ ነው የተገደለው በቀይሮ ነው የተዘረፈው የተቃጠለው በቀይሮ ነው ብለው አይደለም። ይሄን እያደረገ ያለው የአብይ ሚሊሻዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ብሔር ብሔረሰቦች እየገደሉ ያሉት የአብይ ሚሊሻዎች ናቸው። ትረስት ሚ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን የብሔር ብሔረሰቦች ሀብት እያቃጠሉ ያሉት የአብይ አህመድ ሚሊሻዎች ናቸው። ኦሮሞች አይደሉም፣ ቀይሮች አይደሉም። ግን ዶክመንተሪ ሰርተው ወደዚህ እየወጡ ነው። ለዚህ ነው በአማርኛ መናገር የግድ የሚሆነው። የግድ በአማርኛ መናገር አለብን። ኦሮሚያ ውስጥ ያለው የአማራው ማህበረሰብ ይሄን ማወቅ አለበት። ኦሮሚያ ውስጥ ያለው የጉራጌው ማህበረሰብ ይሄንን ማወቅ አለበት። ከኦሮሞ ጋር በታሪክ ተጋጭተው አያውቁም። ኦሮሞ የምታገለው ይሄንን ሲስተም ጥሎ ከሌላው ጋር በእኩልነት ለመኖር እንጂ ሌላውን ገዝቶ ረግጦ ለመኖር አይደለም ትግሉ። ይሄን ላለሁኝ خنمان جاء دبي مراتبا ترتي كومنتي يقولون درقما جيتين اسبه دينيا خنيتو بيزي دا وني غدا هندنو ماسي ترتيبان غدا مادا جرا اكغار دي مادا جرا وني هندنو اسباني هاسونو فنجرتو هندنو اسباني ايوم بوان قبو ورت قوفو دقبنا ما شاء الله ميديان كينيا اكغار دلغو جرا ميديان او يمني دا ور ميديان غداني سين اكغارتي بجرا BBSN كيلو ميديان ور لايف سينن وني غدا جرتن حزابر وان بريدادا يورين لايف سينس اسرت قوفيت وني غدا جرتن غهاد والمدي في بون غهاد انبرباچ وان بريدادا وجچادا جر كيب ات اب اتاففنو حاجبان ور برليسوس ور ريباتنيس ورين دوبتنيس warreen miidiyaatis halkanii fi guyyaa hirriba dhabee oromiyaa qunnamee qeyroo oromoodha ambiyeen dubbisee dhoddu biyyatti miidiyaan ammaan tana akkaan laalamu OMN namni OMN maal jedhee eegaadhaa jira. Amma miidiyaa biraatis maddiidhaan qabna. Miidiyaa Gadaa News Networkidhaa jira. Gadaa News Networkiin kun miidiyoota akka Kush miidiyaadhaa, miidiyoota akka BBS, miidiyoota akka Keelloo miidiyaadhaa if jala qabeetii saatalaayitii kennee fi wajjin dabarsaa jira. ONN Oromiyaa News Networkiin Harabiyyaa dabraadhaa jira saatalaayitiidhaan wanni isaan godhaa jira waan bireeddu. Arra uummata keenyarraa cinnee akka Abiy barbaadutti hafneen jirru jechuudha. Miidiyaaleen kun halkanii fi guyyaadha uummata keenya dhaqqabuudhaaf, uummata keenyaaf awarenessii kennuudhaaf dalagaadhaa jira. So irratti quufuudha qabna. Bakka hanqatti dhufnee dubbanna. Gaafa quuqaan nu dhaabbate dhufnee firraa buqqaafna. Kana ala yeroo hunda dhufnee haasawuun bu'aan qabu. Kanaaf yeroo garii badee karaa barreessuudhaa deebi'a. Waan haasawaa yeroo dheeraa haasawittuu barreeffamaan diiqaa shanitti barreessitee akka yeroo sandeessaa. Barruun tiyyaa fi haasawni kiyyaas wal qixanoo bira gahaa. So kanaafiin callisee yeroo gariidha. Ittuufaa warreen social media kan tartiibaan yoo itti faayidoon laayikii nuti goonu sheerii nuti goonleen mootummaa Abiy akka maraachitu don't forget sheeriin isin miidiyaa OMN dhaa gootan miidiyaa ONN gootan miidiyaa BBS gootan miidiyaa Kush miidiyaa gootan mootummaa irratti dhiibbaadha qabaat. How many people share OMN? How many people are sharing EBC? Kuni garaagarummaa guddaa dhufite. Oromoon maal barbaaddi namni Oromoon ta'e guutuu fi harkee
dhugaa Oromoodhaa hamtu dubbataa uummanni kamii wajjin jira they can see. Kanaafuu waan akkana irratti hojjennu warri waa barreessus warri waa dubbannus siyaasaa keessatti dogoggora firraa eeggachaadhaa diina Oromoodhaa akka xiqqeessu irratti fira Oromoodhaa akka guddisu irratti haa dubbannu. Emotional taanee aariidhaan waan diina Oromoodhaa heddummeessaa dubbachuu hin qabnu. Diinni Oromoodhaa akka dhaabbatee yaadee lakki uummanni kun naafamaadhaa miti jee as deebi'u irratti hojjechuu qabnaa. Waa'ee negatiivii saboota biraa dubbachuun hin barbaachisu. Dammeffannee akka nu wajjin dhaabbatan godhu qabnaa. Deengada sabni Tigreedhaa Oromoodhaa wajjin dhaabbachuu hedduun irraa gammati. Sabni Somaaleedhaa ijoolleen Ogaadeen nu wajjin dhaabbachuu hedduun irraa gammati. Kabiraatis Hadiyyaa fi Walaayittaa Finnee akka nu wajjin dhaabbatan godhu qabna. Guraagee akka nu wajjin dhaabbattu godhuudha qabna. We need all of them. Tokkollee hin dhiimu. Ololli jarree ofaadhaa jiru akka Oromoon if qofa taatee jiraachuu barbaaddu fakkeessuu barbaadanii keep it up. Abiy must go. 2020 Abiy fuudhee kutuun qaba. 2020 Abiy fuudhee kutuudhaan qabaa jechuudha. Kutuudhaan qaba. Akkasitti haa fudhannu. 2020 baasa hamaan nubbe. Baasa hamaa. Qarayyoo Oromoodhaatu qaamaadhaa jira. Ajjeefamaadhaa hidhamaa jira. Oromoo jaamsanii gabrummaa jalatti bara bara hambisuudhaaf dalagaadhaa jira. 2020 kun ammaasii Oromoodhaaf waan gaariidhaan akka dhufaa jiru garsiisuudha qabnaa jechuudha. Suni yoo nuti jabaanne qofa. Fayyaa ta'aa yeroo gaarii.